barri kana gadi bahe namatti madde mamma kiyya na rabsitani maati kiyya illee na rabsitani xiqqeena kiyyan illee waan xiqqoodhaan naan jettani yookaan waan kana jettani xiqqinna kiyyan na rabsitani rakkoo kana na goote intalti san argaa dheetti madde maaf akkana goote osoo isin akkana siin jettee sitti mattu ati osoo isin yatiima siin jettee sitti mattu maaf akkana goote jedhanii gaafatanii paaspoortii biiroo jira birrii paaspoortii irraa kanfalee birrii 3,000 birrii paaspoortiiti birrii 2,200 yoo argadhe ijoollee fi yaa fidaa hin jiru yoo argadhe hin fidaa feet rabbiin sodaadhu kenniifi akkasii daadaan isii ka jirtu haqqi isii rabbiin sodaadhu weellisaa dinquun tokko fa kan jiru jechu rabbiin sodaadhu haqa yatiimaati akkasii kennii fedhanii akkumatti haqqi san nagaafatte mana keessa na dararaaratte bishaan naan kennitu midhaan naan kennitu dukkanan taa'a yoo ani ni baqa akkana gabbaa'e karaa ijoollee mudhadhee mana abbaa kan gati keessa taa'arteetti akka inni dararaaratte gaaf kan fuute karaa rabbaafte paaspoortii na kennite karaa irra nagatte masin beeku waan godhu dhabee sanuu masmara duriyyeen kenna olii gadi gallifee lufu maattee ta'oon ijoolleen naan jedhan ijoollee wayii eeggadhaara ijoollee dhufeen fuudhaara xalabaadhaa bahe ijoollee eeggadhaara dhe osuma akkasii waan na fuudhaa dhabee barandaa bulee ganamtii akkuma inta isaan ta'e gastii gubbaan gadi wanta dhaqee dawwaladhee jenna ijoollee wataraan na fuudhan. Ijoollee wataraan si fuudhan tafe as deebii meechiin kun deemini asuma deebii ta'e asuma taa'e taa'e usii deebii ta'e. Ijoollee wataraan si fuudhan tun tafe. Ijoollee deemna wayii. Ijoollee wayitiyyuu haati tiyya qara mucayyoo kana guddisteetti guddisa mucayyoon tun haadha kiyyaatiyyuu mucayyoo kana guddiseera mucayyoon kun biyya kana jirti galte mucayyoo tanatti dawwaladhee jennaaniin mucayyoon tun fuutee nama biraa jalaa na fuusiste namni sunillee namuma jiru jechu namuma yoo anillee fidee ragaafillee fide namuma yookaan gaafachuullee dandeettan. Okay. Hin buusinaani kunoo sooretti tajaajila. Soorati maaliiti? Harkasii jira sooratti amaana sooratti tanaa jira. Okay, amma soorattiin si bira jirtii mire? Na bira jirtee. Itti kan nimi haa dubbatu soorattiin illee ni. Qoffadhu sheelaa. Ati ijoollee isaati? Kan dodola. Arsuma ati illee ijoollee marsiitii jechuun. Arsiidha. Okay. Ibsa ogutaka na dubbisine eega bakka. Ayyee baaba yaaduma kanarratti na dubbattamoo kan biraati? Ay yaada biraati ijoollee yaman jirtu takka maallaqa 30,000 buuseetiifin 30 buusiif abbaan adeera kiyyaa abahitaa nama guddaadha. Ayyee. Egaan qarshii 30 buuseef booda egaa walii galle mucaa obboleessisaa tokko na fidee maallaqa hanganumaan harkaa qaba jee buuseef beektaa mucaa maallaqa ergeef mobaayil baankiin kumaanin ergeef eegaan ergeef booda bakka 50,000 yoo guutte malee mucaa obboleessaan jechuu 50,000 yoo guutte malee wanni goonu. Okay, ayyee deebineetii dubbannaa kasii kana jalaa finnee deebinee dubbannaa dhageessee. Ayyee akka nan buufne jechuuf inni. Ayyee siin boosaaf ishee tole. Ayyee. Ayyee soorattiin ayyee asiin dubbatu deemte soorattiin. Koppiliin kitaabota gurra maamile. Ayyee sooratti. Sooratti. Taa dubbattu koo nama lama wal bira jirra waan ta'e sagalee kenna achi na biraa sii qaarti koo waan dubbattu. Ati muutu qoradhuutii viidiyoo abanattu isillee nufi ati muutu qoradhu. Maaloo na galchaa ka jedhu boonaa ooroo si galchaa boodarraan si galcha boonaa si galchaa si argaan jira tole. Isiin amma eessa jirti mitaloon si hatte san. Obboleeti. Haati maali maqaan keessa jirti? Nambara siin qabdu haati nambara sii ka isiin tiiktoo ka isiin wanni hin qabdu naan kan inni kan isiin obsimeera. Nambaruma isii fayyadamtu isinii kennee nambara namni martinuyyuu itti yaale nambarri isii sun hin dalagu ka jijjiiratteertu waan hin beekonen. Ni jijjiirratte? Nambara jijjiiratteerti sanuma fayyadamaa turte yaala.
Ayyee rakkoon qabdu na waraan fuudha. Mee obboleettiin anu dubbadhu jinka. Muutii qabatteen taa'ini. Sooratti. Sooratti dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee viidiyoo nu banadhu sooratti. Sooratti. Video bau kan fadda jetti achumatti isaa jaalibsa. Maa kaanfattii miti as beejiin boo uffadhuuti as beejiin uffadhu as beeyi. Uffadhu as beeyi. Sooratti. Uffadhu as beejiin. Sooratti. Warri jala jirtan taa'u koppiliinki godhaa faafile. Warri jala jirtan taa'u koppiliinki nu godha mana. Mana taa'u koppiliinki nu godha warri fooziyaa beektan fooziyaa sheer nu godha. Warri fooziyaa beektan fooziyaa sheeriidhaan mataa dhukkubsa warri fooziyaa beektan. Sheer itti godhaa fooziyaa yoo dhufuu baatte yoo arraa sirri dubbatu baatte fooziyaan dalagaa takka fooziyaan tattaleetu hin jirtu onlaayinii kana gubbaa gara. Dalagaa takka dalagaan fooziyaan tattaleetu hin jirtu. Wallaahi billaa kakadheen itti hima fooziyaa. Dalagaa takka ta'e isin ganaa miidiyaa kana gubbaa tattaleetu hin jirtu. Namni tokko wala arsii wala jimma wala shawa wala arge tokko isirraa dandeessu. Arsii keessaa nama tokko fiduu hin dandeessu. Nama tokko. Anaatu gabbii halkanii guyyaa irratti dalaga yoo kamiyyoo tanaa deebisuu baatte. Obboleettiin nu dubbadhu yookaan ka atiis nutti hin gurgurarini way. Sooratti. Obsa. Oh. Itu birthday mu ada serah tiga. Obsi ni dubbatta mee haa dubbatta obboleettiin tun ni dubbatta obsi hayyee sooratti. Muutu kaafadhu sooratti. Sooratti muutu kaafadhu muutu kaafadhu. Okay, mitiyyoo tana ni beeyta? Kaafadheera amma bara. Mitiyyoo tana ni beeyta? Waldaa mucaa waan kaleessuma ofirratti fudhadhee mana wayiitti rakkattee dubbattee jechuudha. Dhaga'e. Okay, ayyee. Inta mitiyyoon ni beeyta isii tana ni beeyta shaatee tana. Boontuu moo ni beekee? Okay. Moota harka maallaqa fudhattee. Boontuun akkam sibira dhufuu dandeessi? Boontuun miidiyaa irratti kaleessa dubbattee waa'ee rakkina isii jechuudha. Ani hojii hin galchaa bakka rakkattetti hin qarqaaraa jedhee ofirratti fudhatte. Uummata irratti jechuudha. Haadha firaata jettu tanallee ol galcha jaalibsa sirriitti beektisi haadha firaata na galcha haadha firaata na tuuyyuu sooratti tanallee kennu haadha firaata na galcha. Okay, galchee galcheetu jira. Okay, isiin yoo miidiyaa irra baatee himatte kaleedhaati isiin sibira dhufuu. Kaleessa Isiin miidiyaa kam irratti himatte? raggaxaa moo maal ka jedhu wayii. Hin deebisa. Wanta warra deebiin deebisa. Rakkoo qabdu. Okay. Rakkoo mijoota naa nuumuu ni dandeessaa? Wallahi rakkoon kama waliin barree dhagaa jiru kana sanduuba wanni ani irraa beeku hin jiru. Waan sanduuraa jirtu kama waliin. Kama waliin dhagaa jiru kan. Intala sana ni beektaa? Ani akka intala Oromoo takkaati hin beeku anisi. Okay, haadha firaa? Anamma akka rakkataa nama tokkootitti bira dhaabadhee waan qarqaaree mana kiyyatti ofitti fudhe malee wanni mucattii san beeku tokko hin jiru. Yaani ati sii rakkattee bakka seentuu dhabde fuutee fi fiddee ittiin bira. Okay, ayyee haadha firaa? Fuudhee ofiif galchee hojii hin galchaa waan an nyaadhe nyaattii waan an dhuge bakka jiraattee jedhee kan ofitti fudhate. Michiyyoo tana taa fiddee nyaatte tana ni beektaati attettii tana?
Mujatti tana hin beeku ani kanyaatti boontu tana karaarra namni karaarra jirti dheena du'aa Baay'ee. erga sanii mucayyoo miidiyaa irratti mattee bilmaan warri kun kaleessa dhufee na biraa fuudhee galchinadhanii. Kaleessa dhufanii si biraa fuudhanii? Torbaan tokko na bira turtee kaleessa dhufanii na biraa fuudhanii hojii galchinadhanii. Okay, duraan si bira turte jechuu torbaan tokko. Ishi. Obboleettii muut kaafadhu mee ati boontu shaashee? Waa'ee. Ati haadhan qabdu? Haadhaas illee hin qabu, abbaa illee hin qabu. Haadhaas hin qabdu, abbaas hin qabdu. Okay, obboleeyyanoo? Obboleeyyan hin qabaa. Xixiqqoo malee hin qabu. Ati hangafa warra keessaniif? Yaani hangaftoonni heerumaniiranii isaan waa'ee xixiqqoo walumaa waliif affeeramanii. Hin boo'ina. Warri boochan hin boo'ina. Rabbiin harka isin boocanii kan isin haa qabu yoo jedha abaarsaa hin boo'ini mana koppiliinki godhi. Boo'insi kee maal fayyada? TikTok narra cufa malee. TikTok hin cufinaadhaati faamilii kiyya bilees dhiifamaa na wajjin koppiliinki bicha godha. Taap koppiliinki malee dhiisa waan biraa. Isii rifannaan furmaata qofa na wajjin barbaadala. Mana repoostis godhaa koppiliinkis godha. Dara takka akka nama sheer godhu repoostis takka godhi itti dhiisisan boodaan sheer godhi. Waan biraa takka hin godhe sheer nama si jala jiru guuturra sheer godhi. Nama si jala jiru hundarratti 15 irra sheer godhi. Nama si jala jiru guutu firiindoota qabdu guuturra sheer godhi. Waan biraa dhiisi. Hin boo'ini. Nama lama sadi fiddee fi sagalee tana isii sana dhaggeeffatanii furmaata kennaaf malee boo'ichi takka hin fidu. Okay, haadha abbaan kee eegas irraa dhuma nagam takka ga'an? Ani nuyi yeroo atin abbaan koo hormi taate baay'ee hin beeku. Yeroo abbaa kooti ani nuyi hin beeku yeroo haadha kooti bakka hin beekaa yaani haganallee ga'ee hin jiru. Xixiqqoon nuti hormi taate jechuudha. Okay, abbaa manaa tokko godhatte? Illa. Hin godhanne. Duuba maatiin kiyya haati jetteen san kami? Ijoollee haati koo irraa hormi taate san horadha malee. Ahaa, ijoollee haati keessan irraa umrii taate sanii guddisuu jirtaa gargaaruu jirtaa jechuudha. Jara guddisaaree. Sarara xixiqqooti jira. Ijoollee xixiqqoo jira. Amma duuba akkamii jiraachuu jiran? Kan akka jedhetti jiraata haara nuyyuu hin argine. Hin dubbifne hin dawwalleefi? Uma dawwaluuf takka illee hin argine telefoona illee narraa fudhattee littee waan itti dawwalullee ijoolleen koo hin bu'u waan taateef obsa qabaatee ijoollee koo akka dubbisuun dhabee matattisee ta'a. Waan nyaatanii fi waan dhuganii qabanii? Qaba. Haa? Hin qabanii? Hin qabanii. Haa, waan nyaatanii waan dhuganii qaban? Hin qabanii. Okay, ati akkamitti maal gurguranii tasii fidan bakka tan? Akkamitti dhufuu dandeessu? Maal gurgurattee dhufte Dubaay kan? Yaani biraazarii kiyyatuyyuu mallaquma haadha kennaa san gurguree asii isiin deebisifattee waa qarqartu ani isiillee horadhee ijoollee kanneen waliin illee hin danda'udha. Mallaquma haadha kennaa kana gurguree na fide lafa gurguree biraazariin kiyya lafatu jira lafa kana gurguree isiillee jijjiirratti aanallee na jijjiirte dhabee ana baasa waliin mari'atanii achumaatiin kunaa tumaatii kana yoo akkasiin tajaajilan malee hin danda'amadhanii akkasiin na fidan. Akkam takka keessa eega biyya irraa baate? Waggaa lama. Waggaa lamaan kana uummata akka hin daleeneeti. Waggaa tokko achumatti waggaayyuu baay'ee waggaayyuu kun namaan dala naga waggaa kana waan tokko waan dalagadhe takka irraa hin beeku. Manuma sii keessa dalagaa ture ofummaan dalasiifataa turte malee. Manuma isii keessa dalasiifataa turte malee waa takka waan daleetiin qabdu jechuuti. Na dhageeffadhaa jaalibsa mana sii keessa ji'a 8 na dalasiifataa turte dalagaa wayii ji'a 2 dhufee dalagadhee dhufee birrii kana maatii koora naa galtedhe 3,300 kenna birrii kanallee naaf hin kenne wanti an bahee dalagadhee hin jirtu hanga kana manuma sii keessa na dalasiifataa turte ijoollee alarraan seenanii ijoollee abashaawaa seenanii isii sarraatanyaa biyya koo irraa fidadheen jira itti naasa'inaa waliin naasa'inaa jettee mana keessa na ittis jana isinii galte
Waan baay'ee dalagaa biraa dalagadhee hin qabu. Birii qaraamaa kana ani yatiimaa maatii kiyyarraa rakkoo narra gayaa dalagachuu barbaada. Rabbi sodaadhu qaraamaa kana keessa akkan seenne jedha guyyaa hundaayyuu. Nitti booya qaraamaa hin jirtu naan jetti malee qaraamaa keessa seenteerti waan naan jette natti himtu takka hin duraan beekwanin. Eshi amma akkamii akkasii taanu barbaadda intala sanirraa maal akkasii goonu barbaaddeeti fedhinnaan kee? Ani yaani mallaquma kiyya akka irraa naa fuutan yoo dhabdan akkuma na qarqaartan barbaadu. Qarshii meeqa maallee nuti irraa qaba? 5,300. Riyaala 5,300. Namni Fooziyaa beeytan. Namni Fooziyaa beeytan please share godhaadhaan naa fida yookaan na ol gala. Wallaahi Fooziyaa yoo haqa miciyyoo tanaa kan nu baatte. Dubaay keessatti jireenya sii irra balleessa dhaggeeffadha. Qaalitti hattuu nama meeqa duruusitee lafarraa balleessite. Fooziyaa qaalitti jaamtu. Dubai. Dubai. Ya Dubai. Fooziyaa hattuu moo? Dubai. Hojii hattuu taatee lafarraa muni ati gaadu dubbii laala dhukaati dubbii Fooziyaa eenyu jaamti jaalibsaa? Fooziyaa beekon ni beektaati ati. Fooziyaa Dubaay. Fooziyaa Dubaayidha sarcha gati ilaali. Tiitoo kiisii. Fooziyaa Dubaayidha tiitoo kiisii. Okay, Fooziyaa Dubaay. Ibsa waliin hin jeeban nama hedduu himataa fi siin jee lakkii beekamtu jechuun kuyyumaa fi. Beekamtu randalee nu bannuti amma haqaa micoo tanaa qofa gaafatte tan qofa gaafanna malee nuti. Beekamtu siitii miti. Hanna san akka ganaa isiin nama tokko nyaanne qat irraa goonee dalagaa isii irra balleessinee gadhiifna. Suuraa siitiin hunda facaafnee dhabama goonaa suuraa siisinii fi fidaa obsaa warri suuraa sii jettan Fooziyaa laal yoo dalagaa teetirraa dantaa qabaatte. Yoo dalagaa teetirraa haajaa qabaatte. Sa'aatii ammaa. Sana Isii tana eegnu. Mee nambara achiisan jalaa nuu baasi natti himi. Nambara achiisan jalaa baasi natti himi. Haadha fira kenniif isi bira jiraate fira isinii kennitu waa. Miseenjera jalatti si erga jaalibsaa dhageesse. Lakkoofsi siin dalagu dhaggeeffadha. Lakkoofsi siin dalagu lakkoofsa abbaa manaa ishee kenniif irratti haa dawwalan. Abbaa manaa. Hin qabdi wantu kenniif. Demi boontu lakkoofsa abbaa manaa. Baasi bilbila keessaa hin jira. Baasii minatti. Wasalaataa. Isinis diddu innis hin didaaree maal walitti dalagatamoo inni isaa dhufu bakka. Hunda isaanii dhabama goona billal kariim. Hunda isaanii dhabama goona abbaa manaatiif Yoo dhufu baate abbaa manaa siilla shariikaa isii wajjin dalaga jechuudha. Haa dhufu isatti illee sheer godha. Yaa ijoolleen beeytamee naa olgalaa Dubaay keessa jirtan ijoolleen Dubaay keessa jirtan tapheetan xaamarra naa bilbiltanii naa fiddan naa olgalaa Fooziyaa fi jaarsa Fooziyaa tilee namni naa bilbiltan. Lakkoofsa kun aadaan ijoolleen Dubaay keessa jirtu ta'isii beektu. Sodaadhiis hin sodaatinii. Sodaadhiis namni Dubaay keessa jirtu ta'isii beektu. Jettanii mataa gadi hin qabatin ati hattuuf keessaa baasa warri beektanii koottaa baasa. Lakkoofsa kun aadaan namni isii beektu lakkoofsa kun aadaan. Mubaarak musammaa amma yeroo sana inni sodaatan dhufu. Amadan ni sodaata. Ini jamu dis. Gaafa ka isa waliin achi yaammatan. 97 isinitti maa qaba. Namni Dubaay keessa jiru karaa nu bilbilu. 97. Absi nama Dubaay keessa jiru karaa nu bilbilu barbaanna. Usmaan kun yeroo Mubaarak musammaa asiran hin qarqaaru kaleessa akka isii fudhadhee dhufeen galgalatti dawwallaan rakkataa baay'ee qabaa naan jedhe. Kijiba warra feemasa qofa isaan kabira dhaabbatan. Miskiina quban qaban.